Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii kanaa qophii darban irratti dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti odeeffannoo fayyaa isiniif qoodaa kan turre akka ta'e ni yaadatama. Har'as dhimma fayyaa hawaasni beekuu qabu keessattuu dhimma fayyaa dubartoota hundaa kan ta'e waa'ee marsaa laguu irratti odeeffannoo isiniif qooduuf argamneerra. Kanaaf haga dhuma qophii keenyaa nu waliin ta'uudhaan odeeffannoo fayyaa marsaa xurii laguu waliin wal qabatee jiru argadhaa isiniin jechuu barbaanne jechuudha. Xuriin laguu akkuma dura jedhe dhimma dubartootaa hundaa ta'uurraa kan ka'e dubartoonni hundi waa'ee xurii laguu isaanii hubannoo gahaa qabaachuun irra jiraata jechuudha. Akkasumas immoo dhimmi kun dhimma dubartootaa qofa osoo hin taane dhiironnis waa'ee marsaa laguu beekuun irra jiraata jechuudha. Dubartoonni obbolaa isaanii ta'uu danda'u, haadha manaa isaanii ta'uu danda'u. Kanaaf yeroo xurii laguu arganitti bira dhaabbachuu akkasumas gargaaruu waan qabaniif dhiironnis waa'ee laguu beekuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf dhimmi kun dhimma dubartootaa qofa osoo hin taane dhimma dhiirotas dabalatudha jechuudha. Kanaaf xuriin laguu dubartii takka yeroo umriin ishee dhala argachuudhaaf gahaa ta'utti marsaa ji'aatiin dhangala'aa fi immoo dhiiga qaama saalaa ishee keessaa bahudha jechuudha. Kanaaf dubartoonni yeroo umriin isaanii dhala argachuudhaaf gahaa ta'utti jiddu galeessaan yeroo umriin isaanii 12 ta'u irraa jalqabee ji'aan qaamni wal hormaataa isaanii ulfa uumamuu maluuf of qopheessaa kan deemu yoo ta'u, yoo ulfi osoo hin uumamin hafe keessi gadaamessa isaanii jiguudhaan bifa dhiigaatiin qaama saalaa isaaniitii ni baha jechuudha. Haalli kun laguu immoo xurii laguu jedhama jechuudha. Kanaaf dubarri takka jiddu galeessaan umriin ishee 12 yeroo ta'uu jalqabdee ji'aan marsaa laguu arguu jalqabdee jechuudha. Darbee umriin isaanii kanaa gadittis umriin isaanii umrii 8 irraa jalqabee dubartoonni marsaa laguu arganis ni jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan umriin isaanii dhala argachuudhaaf gahaa erga ta'een booda ji'aan hanga umriin isaanii jiddu galeessaan 51 ta'utti marsaa laguu arguu danda'u jechuudha. Darbee dubartoonni tokko immoo umriin isaanii 51 ol ta'es yeroo marsaa laguutti argan ni jira jechuudha. Haa ta'u malee jidduu kanatti marsaa ji'aatiin dhangala'aan yookiin dhiigni qaama saalaatii isaaniitii bahu kun laguu jedhama jechuudha. Kanaaf dubartoonni marsaa laguu isaanii wajjin wal qabate wantoota garaagaraa beekuun waan irra jiraatuuf qophii kanaa gadhumaa hordofuudhaan hubannoo kanneen argachuun barbaachisaadha isiniin jenna jechuudha. Egaa hanqaaquun dubartootaa ovaarii isaanii keessatti argaman yeroo isaan umrii dhala argachuudhaaf gahaa ta'an yookiin immoo yeroo umriin isaanii yeroo umurii dargaggummaa irra jiran kan qophaa'an osoo hin taane yeroo isaan gadaamessa haadha isaanii keessa jiran irraa jalqabee kan uumamanidha jechuudha. Garuu immoo erga dhalatanii umriin isaanii dhala argachuudhaaf gahaa ta'een booda hanqaaquun ovaarii keessa jiran kunniin dagaaguudhaan dhala argachuudhaaf of qopheessuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf marsaan laguus kan barbaachise hanqaaquu ovaarii keessa jiran kanniin akka of qopheessanii isparmii yeroo walqunnamtii saalaa dhufu waliin walitti makamuudhaan dhala haaraa uumuu danda'aniif hanqaaquun kunniin akka of qopheessan taasisuudhaaf jechuudha. Kanaaf wantoonni hanqaaquun ovaarii keessa jirtu kunniin akka of qopheessanii fi akkasumas immoo gadameessi akka of qopheessee dhala haaraa uumamuu maluuf haala mijataa uumuuf qooda fudhatan baay'eedha jechuudha. Keessattuu haayipootaalaamasiin xannachi pitutarii ovaarii mataa isheetii fi gadameessi qooda guddaa fudhatu jechuudha. Kanaaf wantoonni qaamonni kunniin hormoonii garaagaraa maddisiisuudhaan qaamni wal hormaataa dubartootaa ulfa uumamuu maluuf akka of qopheessu ni taasisu jechuudha. Akka carraa ta'ee ulfi osoo hin uumamin yeroo hafe keessoon gadaamessaa
diigamuudhaan bifa dhiigaatiin qaama saalaa dubartootaatiin ni baha jechuudha. Kun laguu jedhama jechuudha. Kanaaf haalli kun yeroo uumamu marsaa garaagaraa qabaata jechuudha. Kanaaf xuriin laguu dubartootaa inni sirrii jedhamu yoo ji'a ji'aan dhufe yookiin immoo guyyaa 24 hanga 38 kan irra deddeebi'ee dhufu ta'e, giddu galeessaan guyyaa 28 yoo kan dhufu ta'e noormaal yookiin immoo marsaa laguu sirrii jedhama. Garuu immoo dubartoota gidduutti garaagarummaan jiraachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf xuriin laguu guyyaa 24 dhufuu danda'a hanga immoo guyyaa 38 dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf guyyaa 24 fi akkasumas guyyaa 38 gidduu marsaan laguu jiru marsaa laguu sirrii jedhamee fudhatama jechuudha. Kanaaf dubartoonni hedduun marsaa laguu garaagarummaa qabu arguu danda'u. Garuu guyyoota kanneen gidduutti hammateetti marsaan laguu sun marsaa laguu nagaa qabu yookiin immoo marsaa laguu sirrii jedhamee fudhatama jechuudha. Kanaaf marsaa laguu kana keessatti immoo wantoonni taasifaman hedduu ni jiru jechuudha. Kanaaf jalqaba hanqaaquun ovaarii keessa jiran kunniin akka of qopheessan yookiin akka dagaagan ni taasifama jechuudha. Kanaaf hanqaaquun erga dagaagdeen booda ovaarii irraa gallakkifamtee ni baati. Ovaarii irraa erga baateen booda yoo ispermii waliin kan wal argattu ta'e ulfi ni uumama jechuudha. Yoo ovaariin hanqaaquu qopheessitee gallakkistee ispermiin hin jiru yookiin immoo hanqaaquu fi ispermii wal hin argatan ta'e immoo ulfi uumamuu waan hin dandeenyeef gadameessi of ijaare kun diigamuudhaan bifa dhiigaatiin qaama saalaa dubartoota keessaa ni baha jechuudha. Kanaaf kana keessatti hormoononni garaagaraa qooda guddaa fudhatu jechuudha. Hormoononni akka follicle stimulating hormone jedhaman, luteinizing hormone, estrogen hormone, progesterone hormone jedhaman qooda guddaa fudhatu jechuudha. Keessattuu pituitariin xannachi pituitarii hormoonii follicle stimulating hormone yeroo jedhu hanqaaquu ovaarii keessa jiran keessaa muraasni of qopheessuu jalqabu jechuudha. Sababa hormoonii kanaatiin hanqaaquun sababa hormoonii follicle stimulating hormone jedhamu kanaan ovaariin hanqaaquu jiran keessaa muraasa qopheessuu ni jalqabdi jechuudha. Garuu immoo hanqaaquu akka dagaagan of qopheessuu jalqaban keessaa isheen tokko mo'attee ba'uudhaan warra hafan caccabsuudhaan akka badan taasiste jechuudha. Kanaaf guyyoota muraasa jalqabaa keessatti hanqaaquun ovaarii keessaa of qopheessiteetun erga dagaagdee yookiin immoo of qopheessiteen booda hormooniin luteinizing hormone jedhamu hormooniin biraa ammas pituitarii irraa ni lakkifama jechuudha. Hormooniin kun immoo hanqaaquun ovaarii keessatti dagaagdee of qopheessiteetun ovaarii keessaa akka baatu taasisa jechuudha. Kanaaf ovaariin hanqaaquu qopheessite kana gallakkisuudhaan gara ujummoo gadameessaatti akka baatu taasiste jechuudha. Kanaaf yoo yeroo sanatti walqunnamtii saalaa jiraate carraan ulfaa'uu ni jiraata jechuudha. Keessattuu yeroon kun yeroo marsaa laguu guyyaa marsaa laguu itti aanu argiturraa guyyaa 14 dursee uumame jechuudha. Kana jechuun dubarri takka marsaan laguu ishee guyyaa 28 dhufa taanaan guyyaan 28ffaan marsaa laguu ishee osoo hin gahin guyyaa 14 hanqisee gaafa guyyaa 14ffaa ovulation wanti jedhamu kun yookiin immoo yeroo hanqaaquun ovaarii irraa gallakkifamtu kun ni uumamaa ni mudata jechuudha. Kunis guyyaa 14 marsaa laguu itti aanurraa dursee wanta ta'udha jechuudha. Kana jechuun dubartiin sun guyyaa 28 xurii laguu ishee argite taanaan guyyaa 14 dursee kunis gaafa guyyaa 14ffaa
ovuleeshiniin kun ni raawwata jechuudha. Hanqaaquun of qopheessiteetuun oovaarii keessaa gad lakkifamtee baate jechuudha. Dubartiin biraa immoo xuriin laguu ishee guyyaa 30 dhufa taanaan guyyaa 14 yeroo hir'isnu gaafa guyyaa 16ffaa ovuleeshiniin kun ni raawwata yookiin immoo hanqaaquun qophooftee oovaarii keessaa ni baate jechuudha. Kanaaf marsaa laguu keessatti garaagarummaan yeroo turtii kan uumamu yeroo hanqaaquun qophooftu yoo ta'u, erga hanqaaquun qophooftee gad lakkifamtee hanga marsaa laguu itti aanu turtiin jiru dubartoota hundaaf wal fakkaataadha jechuudha. Kanaaf hormoononni pituitarii irraa gad lakkifaman follicle stimulating hormoonii fi luteinizing hormoon jedhaman kunniin hanqaaquun oovaarii keessatti akka of qopheessitee dagaagdee baatu taasisuu jechuudha. Yeroo wal fakkaataatti immoo hormoononni biroo hormoononni akka estrogen jedhaman, progesterone jedhaman gadaamessi keenya akka of qopheessu, keessi isaa akka of ijaaru ni taasisu jechuudha. Tokkoffaa gadaamessi keenya akka of qopheessu ni taasisu. Lammaffaa immoo xannachi pituitarii kun hormoonota follicle stimulating hormoon yookiin immoo luteinizing hormoonii kana akka hin lakkisne ni taasisu jechuudha. Jechuun wantoonni kunniin erga raawwataniin booda hormooniin yookiin immoo ajajni dabalataa akka gubbaadhaan dhufne dubdeebii ni kennu jechuudha. Negative feedback kan jennu kana kun pituitarii duuba deebi'anii to'achuu akkasumas immoo gadaamessi keenya gadaamessi dubartootaa immoo akka of qopheessu akka of ijaaru ni taasisu jechuudha. Kanaaf haala kanaan hanqaaquun oovaarii keessa jirtu of qopheessitee hanqaaquun of qopheessitee gahaa taate yookiin immoo of qopheessiteetuun oovaarii keessaa ni lakkifamte jechuudha. Kanaaf ovuleeshiniin raawwate jechuudha. Kanaaf erga ishiin lakkifamteen booda sa'aatii 24 keessatti yoo ispermiin qaama saalaa dubartootaa keessa kan seenu ta'e hanqaaquun fi ispermiin wal argachuudhaan dhalli haaraa yookiin immoo ulfi akka uumamu ni taasisu jechuudha. Yoo ulfi osoo hin raawwatiin hafe immoo gadaamessi of ijaare kun of diigaa deema jechuudha. Kunis sababa hormoononni keessoo gadaamessaa ijaaran progesterone, estrogen jedhaman kun hir'achaa deemaniif gadaamessi keenya keessoon isaa diigamaa deemuudhaan xuriin laguu akka uumamu taasisaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan xuriin laguu dubartootaa kan mul'atu jechuudha. Kanaaf marsaan laguu dubartootaa sirriidha kan jenne akkuma dura jenne yeroo marsaansaa guyyaa 24 hanga 38 gidduutti kan irra deddeebi'ee dhufu boote giddu galeessaan guyyaa 28 ta'uu danda'a. Garuu dubartoonni tokko tokko yeroo gabaabaa keessatti turtii guyyaa 24 itti deebi'ee dhufuu danda'a. Haalli kun akka sirriitti fudhatama. Akkasumas immoo dubartoota muraasa keessatti immoo yeroo xuriin laguu isaanii turee dhufu ni jiraata jechuudha. Kunis hamma guyyaa 38 hin caalletti ammas akka sirriitti yookiin immoo akka fayya qabeessa ta'etti lakkaawama jechuudha. Kanaaf marsaan laguu sirriidha yookiin fayya qabeessa jechuudhaaf haalli tokko marsaa inni guyyoota inni itti deddeebi'ee dhufu jechuudha. Kan biraa immoo xuriin laguu erga dhufeen booda guyyaa 8 caalaa hin turu taanaan kunis nagaa yookiin immoo fayya qabeessa jedhama jechuudha. Duraan guyyoota 2-5 yeroon jedhamu jira ture. Amma garuu guyyaa 1 ta'uu danda'a, guyyaa 2 ta'uu danda'a. Garuu hamma guyyaa 8 hin caalletti marsaan laguu sun fayya qabeessa jedhama jechuudha. Kan biraan ammoo hammamtaa yeroo marsaa laguu dhiigu sunis fayya qabeessa ta'uu qaba jechuudha. Kunis fayya qabeessa kan jedhamu dubartii sanaaf marsaa laguu darban wal bira qabdee yeroo ilaaltu hammi yeroo sana dhiige sun fayya qabeessa moo fayya qabeessa miti kan jedhus murtee dubartii sanaa ta'a jechuudha. Duraan moodasii yookiin immoo wantoota ishiin yeroo marsaa laguu fayyadamtu sanarraa kan ilaalamu. Duraan moodasii yeroo xurii laguu fayyadamtu akkasumas immoo hammamtaa sana shallaguudhaan kan teechifamu yoo ta'u, jijjiirama amma yookiin immoo amma dhiyeenya kana wantoota jijjiiraman keessaa haalli kunis hamma dubartii sanaaf wanti sun
fayya qabeessa ta'etti akka xurii laguu immoo marsaa laguu fayya qabeessa ta'etti fudhatama jechuudha. Kanaaf tokkoffaa turtiin laguu marsaan isaa guyyaa 24 hanga guyyoota 38 gidduu kana yoo ta'e akka fayya qabeessatti lakkaawama. Yeroo dhufettis guyyaa 8 caalaa hin turu taanaan ammas marsaan laguu sun akka fayya qabeessa ta'etti lakkaawama. Hammi dhibuu sana immoo dubartii sana irratti hundaa'a jechuudha. Dubartii sanaaf fayya qabeessa taanaan marsaan laguu sun akka fayya qabeessa ta'etti fudhatama jechuudha. Egaa kanumaan wal qabatee wanti dhuma irratti kaasuu barbaannu dubartoonni yeroo marsaa laguu mallattoolee akkamii arguu danda'u kan jedhudha. Innis dubartoonni yeroo xuriin laguu isaaniitti dhufu mallattooleen ofirratti arguu danda'an jiru. Isaan keessaa tokko dhukkubbii garaa gara gadii isaanitti dhaga'amuu danda'a. Kunis marsaa laguu dursee dhufuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo xurii laguu argaa jiranitti dhufuu danda'a. Jiddu galeessaan guyyaa 2 hanga 3 isaan irra turuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhukkubbiin garaa gara gadii isaanitti dhaga'amuu danda'a. Kan biraa immoo dhukkubbii dugdaa gara gadii ammas isaanitti dhaga'amuu danda'a. Miirri dhukkubbii dugda isaanitti dhaga'amuu danda'a. Akkasumas immoo muudiin isaanii jijjiiramuu, miira dadhabbii, si'aa'ina dhabuu, nyaata isaan jibbisiisu mallattooleen kunniin jiraachuu danda'a. Darbee miira mataa bu'uu akkasumas immoo miira nama lolloojuu ofirratti arguu danda'u jechuudha. Kanaaf dubartoonni amma wantoonni kun cimaa ta'anii yaala barbaaduu danda'anitti mallattooleen kunniin jiraachuu akka danda'an beekuudhaan yeroo marsaa laguu of tasgabbeessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qophii birootiin immoo waa'ee dhimmoota marsaa laguu ilaalchisee dhukkubbii yeroo marsaa laguu uumamu maaltu fidaa, akkamitti immoo yaaluun danda'ama kan jedhu, akkasumas immoo marsaa laguu sirrii hin taanee fi marsaa laguu wantoota dhaabuu danda'an maal fa'aa akka ta'an kan ilaallu ta'a. Qophii har'aa kanaan haga dhumaa waliin turuu keessaniif galatoomaa jedha. Qophiilee itti aananii isiniif gaddisnuuf salphaatti akka argachuu dandeessaniif chaanalii kana subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Asumaan maamila maatii ta'aa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa.